Eertiraan Itoophiyaa ifirraa deebisuudhaaf waraana leenjisaa jiraachuu beeksifte. Godina Harargee dhiyaa aanaa Horsiisee Bulaa Gumbii Bordoddeetti piroojeektiin jallisii laga gololchaa qarshii biiliyoona 2 oliin dalagame guyyaarraa eebbifamuutu dhaga'ame. Masriin Turkii wajjiidhaan shaakala waraanaa kan galaanarraa agarsiisuu fi jaame. Hooggantoonni Eertiraa magaalaa Finfinnee dabalatee Misir, Kaayiroo, Asmaraa hanga Ameerikaa keessatti hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa ararraa jiru irratti marii bal'aa geggeessuudhaan kallattii kaahanii jiru. Dhaabbanni idila addunyaa Atoomik Boombii to'atu yaada Itoophiyaan Atoomik Boombii oomishuu dhimma nageenyaa irratti waan xiyyeeffateef ni jajjabeessina jechuudhaan dubbatani. Baankiin Addunyaatii fi dhaabbanni liqii addunyaa ibsaa baaseen Itoophiyaa akeekkachiisani. Dorgommiin Miis Irreechaa fulbaana 20 bara 2018 akka adeemsifamu ifoome. Daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakkuma jirtanitti isin haa ga'u isiniin jenna. Guyyaa irraa Jimmata fulbaana 19 barri 2025 Egeree Miidiyaa irraa kanneen amma dhageessan mataa oduu teenyaa irraati bal'ina oduu teenyaa irraa hanga dhumaatti Egeree Miidiyaa hordofuun dhageessanii hanga dhumaatti hordofuu hin dagatina. Eertiraan waraana Itoophiyaa humnaan biyya isii weeraruuf deemu ifirraa deebisuudhaaf qophii ta'uu himte. Waraanni Itoophiyaa Eertiraa waraanuu kajeelan kana ifirraa deebisuuf Eertiraan gama isiitiin qophii cimaa taasisaa jiraachuu miidiyaaleen biyya Eertiraa suuraalee fi viidiyoolee leenjii waraanaa facaasuudhaan tamsaasuu irratti argamu. Akka miidiyaan biyyaalessa Eertiraa gabaasetti biyyoonni tokko tokko meeshaa waraanaa kuufachuun gamtaa uumutti jiru. Garuu kan injifatu meeshaa waraanaa qofaa miti. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaan Eertiraa waraanaan qabachuu barbaaddi. Garuu kun gonkumaa hin yaadamu. Yoo xiqqaate Eertiraan waraana Itoophiyaa ifirraa deebisuu qabaachuu gabaaseeti jira. Haala dhiyeenya jiru keessatti galaana diimaa argachuu laalchisee hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu jirtu sodaachiftuudha. Itoophiyaan ammoo galaana diimaa karaa seera qabeessaan fudhadha jechuu dubbatti. Haa ta'uuti malee akka ijoolleen Itoophiyaa dhiyeenya kana miidiyaalee irratti ibsa garaagaraa kennaniin Itoophiyaan galaana diimaa fudhachuuf ajaja qofa eeggachaa jiraachuu ibsaniit jiran. Kana malees dhiyeenya kana xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed gaafii deebii miidiyaa Hoornii waliin taasiseen Itoophiyaan ulaa galaanaa karaa sadiin argachuu dubbate. Karaan sadiin Itoophiyaan galaana ittiin argattu tokko karaa seeraati. Inni lammeessaan karaa nagaa fi dippiloomaasii yoo ta'u, karaan sadeessaan Itoophiyaan ulaa galaanaa ittiin argattu waraana ta'uu dubbateeti jira. Hariiroon dippiloomaasii Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu jirtu yeroo ilaalamtu Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti carraa waraanni uumamuu guddaadha. Dhimma kanaan wal qabatee gaazexeessaan beekamaan biyya Eertiraa Habtaamuu Ayyaalaw haasawa barii taasiseen warroonni Eertiraan biyya xiqqoodha jaanii yaadan nuti ammoo diroonii qabna waan isaan qabanis nutis ni qabna. Kan ammoo jaarsoliin dulloomuun loluu hin dandeenye jechuun Eertiraa waraanuu kajeelan. Warri waraana Tigree jalaa isaan baraare manguddoota kanaa miti jechuudhaan odoo manguddoonni kun hin jiraanne Itoophiyaanis ministeerri muummeetis hin jiru jechuudhaan xiinxala miidiyaalee biyyaalessa Eertiraa irratti kanneen dubbateeti jira. Haasawaa fi dubbii Eertiraa tanaaf Itoophiyaan hanga ammaatti deebisaa hin laanne garuu ammoo Itoophiyaan dubbii miidiyaa fi aktivistoota biyya Eertiraa kanaaf deebii gahanii kan itti jaameeti eegama. Godina Harargee dhiyaa aanaa Horsiisee Bulaa Gumbii Bordoddeetti piroojeektiin jallisii laga gololchaa qarshii biiliyoona 2 dalagamaa ture guyyaa irraa eebbifameeti jira. Godina Harargee dhiyaa aanaa Horsiisee Bulaa Gumbii Bordoddeetti piroojeektiin hidha jallisii laga gololchaa jallifame qarshii biiliyoona 2 oliin dalagame guyyaa irraa bakka hooggantoonni naannootii fi hooggantoonni godina argamanitti eebbifameeti jira. Piroojeektiin hidha bishaan jallisii laga gololchaa kun lafa hektaara 1000 takka ol misoomsuu kan danda'uu fi abbootii warraa 200 ol fayyadamaa kan taasisu ta'uun illee ibsameeti jira. Akkasumallee hidhaan jallisii bishaan laga gololchaa kan aanaa Horsiisee Bulaa Gumbii Bordoddeetti hidhame kun loowwan obaasuu fi horsiisa qurxummiitiif kan oolu ta'uun ibsameeti jira. Eebba hidha kanarratti kanneen argaman hooggantoonni naannoo Oromiyaa, hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kaffaalau Tafarraa sagantaa eebba tanarratti argamuudhaan piroojeektiiwwan furmaata rakkoo ta'an babal'isuudhaan jiruu fi jireenya uummataa gara boqonnaa haarawatti ceesisuuf kan dalagamaa jiru ta'uu dubbateeti jira. Akkasumatti eebba hidha kanarratti kan argame hoogganaan biiroo misooma jallisii fi horsiisee bulaa Oromiyaa Injiinar Girmaa Raggaasaatii fi bulchituun godina Harargee dhiyaa Aadde Kiraamxaa akkasumallee hooggantoonni federaalaatii fi qaamoleen hawaasaa Gumbii Bordoddee argamuudhaan hidha bishaanichaa kana eebbisaniiti jiran. Biyyoonni Araba gamtoomanii lameen Turkii fi Masriin waggoota 10 dabraniif hariiroo gaarii kan hin qabne dhiyeenya ammoo marii biyyoota Araba gamtoomanii Qaatar Dohaatti ta'aniin hariiroo isaanii bareechuu fi dhiyeenyatti shaakala waraanaa kan galaanaa waliin agarsiisuuf qophii xumuruun gabaafame. Agarsiisni waraana biyyoonni lamaan dhuma baatii tanaa agarsiisan kunis mata dureen galaana michoomaa jedhuun gaafa fulbaana 23 hanga fulbaana 26tti kan agarsiisan ta'uu miidiyaan Zen Naashinaal ministeera ittisa nageenya Turkii waabeeffachuudhaan gabaaseeti jira. Dooniiwwan haleellaa saffisaa, dooniin bishaan jalaa,
Turkish Fighterii fi xiyyaaronni waraanaa F-16 kutaalee humna galaanaa Masrii waliin agarsiisa kanarratti akka hirmaatanis ministeerri ittisaa Turkii beeksisee jira. Ajajoonni humna galaanaa biyyoota lameenii shaakala waloo gaafa fulbaana 25 taasifamu kanarratti ni mul'atan jaamee kan eegamu ta'ulleen ibsamee jira. Waa'ee shaakala humna galaanaa Turkii fi Masriin waliin taasifama jaamee kana laalchisee hanga gabaasni humbeetti Masriin humaa hin dubbanne. Hariiroon Masrii fi Turkii eega bara 2013 dura ta'an paartii bilisummaa haqaa fi ikwaanii musliimaa Pirezidaantiin Masrii karaa dimokiraatawaa ta'een filatame inni jalqaba Dr. Mohammad Masrii waggaa tokko qofa biyyattii bulchee aangorraa kaafame booda hiikkachuu isaati. Fulbaana bara 2013tti manni murtii Masrii Ikwaanil Muslimii fi waldaaleen isaa kan dhorke waggaa ta'u fulbaana bara 2013tti manni murtii Masrii Ikwaanil Muslimii fi waldaalee isaa kan dhorke waggaa ta'u Mohammad Mursiin ammoo hidhamee odoo jiru bara 2019 mana hidhaatti wareegamuun ni yaadatama. Yeroo Mursiin aangorraa kaafamu Ministeerri ittisaa kan ture Pirezidaantiin Masrii yeroo ammaan tana Abdul Fattah al-Siisiin bara 2014tti pirezidaantii ta'uun Masrii hoogganuu jalqabe. Ministeerri ittisaa Turkii wayita ibsa kana baasu kaayyoo agarsiisa waraanaa hin ibsine. Garuu ammoo kaayyoon agarsiisa waraanaa kana waa lamaaf ijaamee shakkama. Gama tokkoon Masriin Itoophiyaa waliin hariiroo waraanaa keessa galuu kan akeekuu fi gama biraatiin ammoo biyyoonni lameen biyyoota Araba gamtoomanii dhimma waraana Gaazaatii fi Qaatar dabalatee biyyoonni Araba Israa'eliin dhaamuu laalchisee marii hatattamaa Qaatar Dohaatti taasisaniin kaayyoon agarsiisa waraana kana bu'aa marii Qaatar Dohaatti taa'ame ta'ulleen akeekamee jira. Hooggantoonni Eertiraa magaalaa Finfinnee dabalatee Misir, Kaayiroo, Asmaraa hanga Ameerikaa keessatti hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa ararraa jiru irratti marii bal'aa geggeessuudhaan kallattii kaahanii jiru. Dubbii kanaaf karraa kan saaqe ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Itoophiyaan biyya buufata doonii wal qabatee hirkattummaan jiraattu hin taatu lammiileen Itoophiyaa of qopheessuu qaban jechuu isaaniitiin wal qabatee yoo ta'u warri Eertiraas dubbii kanaaf faadaa dhahanii jiru. Ministeerri beeksisaa Eertiraa Imaanee Gabraa Masqal dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaadara Eertiraa kan taate Soofiyaa Tasfaa Maariyaam waliin dabalataanis dippiloomaatonni Eertiraa biyyoota hedduu keessatti argaman waliin dhimma galaana diimaa fi kaayyoo Itoophiyaan lafa Eertiraa qabachuuf jechuu akkaataa ittiin qolachuu danda'amu irratti mari'achaa jiraachuu isaanii miidiyaaleen Eertiraa hedduun gabaasuu irratti argamu. Ambaasaadar Soofiyaa Tasfaa Maariyaam fuula miidiyaalee X isaanii irratti ergaa dabarsaniin Itoophiyaan biyyoota ollaa 6 osoo qabdu galaana argachuuf Eertiraa qofa irratti xiyyeeffachuu hin qabdu jedhaniin. Itti dabaluunis Dr. Abiy Ahmad Itoophiyaan nagaa malee waraana hin barbaaddu jecha isaanii kanaan hin dinqisiifadha yoo jedhani garuu Asab Itoophiyaan yaada ishee keessa galchuudhaan ni fudhanna jettee yaaduun ishee dubbii dadhabbii qofaa ta'uudha jedhanii jiru. Itoophiyaan teekinooloojii niikuleeraa dhimma nageenyaaf jecha oomishuu akka eegaltu kan beeksiste yoo ta'u, ejensiin akka addunyaatti oomisha atomiik boombii to'atu akka Itoophiyaa deeggarus dabalataan ifoomsee jira. Daayirektarri olaanaan ejensichaa Dr. Rufeelaa Giroos yaada kanaaf Itoophiyaan cinaa kan dhaabbatan ta'uu kan dubbatan yoo ta'u, ministeerri saayinsii fi innoveeshinii Itoophiyaa toora miidiyaalee hawaasaa isaanii irratti akka ifoomsanitti dhaabbanni akka idila addunyaatti atomiik boombii to'atu roga hundaanuu Itoophiyaa deeggaruuf qophii ta'uu isaanii dubbatanii jiru. Ministeerichi ministeera saayinsii fi teekinooloojii Itoophiyaa Ballataa Moollaa waliin marii bal'aa kan taasisan yoo ta'u marii isaanii kana keessatti akkaataa atomiik boombii Itoophiyaa keessatti bifa miidhaa hin qaqqabsiisnee fi qulqullina isaa eeggateen akkaataa ittiin oomishuu danda'amu irratti marii bal'aa kan geggeessan yoo ta'u sochii yaada Itoophiyaan niikuleera oomishuuf qabdus akka deeggaran dubbachuu isaanii kaa'ameeti jira. Haala dinagdee Itoophiyaa irratti madaallii kan taasise dhaabbanni liqii fi maallaqa addunyaa baankii addunyaa waliin ta'uun guddina dinagdee Itoophiyaa ilaalchisee madaallii kan taasisan yoo ta'u madaallii kanaanis Itoophiyaa akeekkachiisanii jiru. Dhaabbanni lamaan ibsaa kanaan haalli madaallii isaanii Itoophiyaa liqii maallaqa biyya itti fufiinsa argachuu akka hin dandeenye kan hubachiisan yoo ta'u kunis yeroo ammaa tana Itoophiyaan yaaddoo liqii ofirraa galchuu hamaa qabaachuuf sababoota Itoophiyaan alergii irraa maallaqa gahaa hin arganneef akkasumas liqii tanaan dura Itoophiyaa irra jiru hedduu ta'uu kan ibsan yoo ta'u Itoophiyaan itti fufaan liqii biraa argachuu yaaddoo keessa akka ishee galchus ibsanii jiru.
Yaaddoo tana furuuf mootummaan Itoophiyaa dafee haaromsa dinagdee hojiirra oolchuu fi dhaabbilee fi biyyoonni liqeessan dhiisuu fi qofatu furmaata kan jedhame yoo ta'u, kun immoo biyyattii yaaddoo keessa galte keessaa baatee akka of to'attuuf gargaara jedhame. Haa ta'u malee biyyoonni fi dhaabbileen Itoophiyaa irraa liqii qaban Itoophiyaadhaaf liqii dhiisuu fi dhiisuu dhabuun isaanii hanga ammaatitti wanti barame hin jiru. Dorgommiin Miis Irreechaa yookaan bareedduu Irreechaa fulbaana 20 bara 2018 magaalaa Bishooftuutti akka adeemsifamu kan ibsame yoo ta'u, sagantichi walta'iinsa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa, bulchiinsa magaalaa Bishooftuu fi Hoteelaa fi Riizoortii Shanan waliin ta'uun kan gaggeeffamu ta'uu koreen sagantichaa ibsaan beeksisee jira. Ibsicha irratti itti gaafatamtuun waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu aadde Gannat Mokkonan akka jedhanitti sagantichi Bishooftuutti gaggeeffamuun kun ayyaanichaaf bareedinaa fi miidhagina simboo dabalataa kennaa jedhanii jiru. Abbaan qabeenyaa Hoteelaa fi Riizoortii Shanan obbo Boonaa Dabalaas Irreechi qabeenya Oromoon qabu isa guddaa ta'uu himuun Irreechi sadarkaa addunyaatti akka beekamuu fi miidhagina ifaa ta'e akka mul'atu taasisuuf bareedduun Irreechaa sadarkaa Afrikaa fi addunyaatti beeksisuu dandeessu uumuun yaada kana maddisiisuudhaan hojiitti seennee jirra jedhani. Qindeessituun sagantichaa aadde Masarat Dhaabaa akka jedhanitti Irreechi faaya miidhaginaa fi bareedina keenya mul'isaa yoo jedhani. Bareedduun umrii ishee waggaa 18 hanga 25 gidduu jirtu waa'ee Irreechaa sirnaan kan beektu, duudhaa fi aadaa sabichaa kan beektu, dorgommicha irratti hirmaachuu akka dandeessus beeksisanii jiru. Galmeen hanga fulbaana 8 bara 2018 irraa eegalee kan adeemsifamaa jiru ta'uu himuun iddoon galmee Bishooftuu Hoteelaa fi Riizoortii Shananitti ta'uu himuun bareedduun dorgommicha injifattee badhaasaa qarshii 500 Itoophiyaa, lammaffaadhaan kan xumurte qarshii 300 fi sadaffaadhaan kan xumurtu qarshii 100 fi 50 akka badhaafamtus himanii jiru.